Atan galchafi waqa kofi Tosa tulsidinsa Good manfaas kamana ke already maximum yara so anda sadik akkuma gammeen jedhe sartee jechuu barbaade kaysii balloodha bira akkas dalga jira isheen guddatteen jirtu nuumaa wal qixxee jirti Yeah, I think ትልቅ ነው አይደል የሷ ነው ትንሽ ነው በትልቁ ነው የሚታየኝ እኔ ስክሪኑ ትንሽ ነው የሷ በትልቁ ያ ጉዳቴ ጅርት ያው ኮያ ሶስት ጊፍት ይደተር ባሞቤ ቴንክ ዩ ኦፊፈን ገለቶሚ በቃ ያላችሁን ነገር ስጧት አይኖ ሲኖራት ብዙ እንደምታደርጉ ለጨዋታውም ጊዜ ለመልካሙ ጊዜ አሁን ግን የህይወት ለኖር ጉዳይ የመራመድና ያለመራመድ በጣም ችግር እዚህ የምትችሉት አቅም ያላችሁን ጊፍት ስጧት ከየትኛውም ጥግ ያላችሁ ወይ አንድ ጊዜ ስክሪንሾት አንሱ ባካችሁ ቤተሰቦች ፈንጀርተን ስክሪኒ ካሳዳቲ አካውንቴ ኦኬ ሶ የኢትዮጵያው እንግዲህ ተስፋይ ግርማ የሚባል ሰው ጋር ነው አካውንቱ እንግዲህ 1042 14 02 60 68 ሳይሆን 608 በሚለው እንገራችሁ ደግሞ 1042 14 02 608 ተስፋይ ግርማ በሚል አካውንት ነው የሚገባው ሶ እዚህ ሀገር ቤት ያለ ቤተሰቧ ነው ለዛ አስገብታችሁ በመትችሉት አቅም እንትን በሉ ማለት ነው እገዛ አርጉላት ጊፍትም ስጡ ከዛ ውጪ እንግዲህ የዩኤኢ በጣም ረጅም ቁጥር ነው አካውንቱ ሰገን እንዴት እንደሆነ ዜሉን አካውንቱ የዚህ ሀገር አካውንቱ አይባን ነምበሩ ነው እሺ አይባን ነምበሩ Kuma dan galato mi ngani ገለቶ ሚዋቅ galato mi namni bira and gast kaftiyon saw namni budwan namni bira ol galtani waan gudda namni khanitan ol galu hin dandeesan jechu Hikmat a family Sarah Sarah Isin mo tap goda shi share goda isin mo butan okay
kibar wadaa galan malol galanii sawwaratanii ol galuu isaanii wayii agarsiisanii yeroo tokko tokko gidduudhaan agarsiifame maallaqa guddaa galchuu barbaadan warri seenuu barbaadan ni jira. Yaa mooraalii namaatiif illee jechuu si galee. Shina seesisu keessaniif guddaa tokko galatoomaadha. Namni qaamaan dhufee fudhachuu danda'u yoo jiraate ana jimanii keessan jira bilbila koo isin teessisuu nan danda'a. Kooteetii fudhadhaa hin jiraan. Gurreen haa dhufee si biraa fudhatu turuu lookeeshinii ergee. Waxachi hin Tole bakka. Silkiin kiyya profaayilii jala jira waan ta'eef fudhatuuti amma haayinaan jedhi dhufeen sirraa fuudha. Anas ta'u gammees ta'u warri diliverii barbaadan gammeenis jira anis jira waan ta'eef keessan Tole bakka ishee kontaaktiin isin godhash. Ash galatooma okkee. chaarjaa jirtan warri chaarjaa faajimaan jirtan gurree peejirra seenaati lakkoofsisaa waan jiruufu inni dhufee sinirraa fudhatu. Warri Dubaay jirtan immoo galmeessi sinirraa fudhatu. Yalla. gurri nama ol galchaati durubbachiisaa malee akkasitti hin callisinaa sana yeroo tokko naa ibsatti gootanii namoota ol galchuun barbaachisu. Keessummee saarii fadhaati. Fadhaati. Nurras wayyaa inni callisna. Namoota mooddi sarara qabu dafee ol galcha lafa duwwaa kan tollaqaa nama isa barbaada. Sagalee ta'uu turte hundi keessanuu ijoolleen biyya arabaa hundi keessanii beekan jechuudha. Waa'ee isii himoon hin barbaachisu. Ishee ol seentu Dubaay jira gammeerra nanneera argadhaa ture. akka isinirraa fuudhanii jechuun mee gammeen hin jirtu. Sirraan fuudha isheen gurreen sirraan fuudha silkiin kiyyaa jala jira. Akkamiin wal argitarree amma jechuun ilaal achiin jira akka inni narraa fuudhan sun ta'in akkamitti akka wal arguu dandeessan meebi nambara tokko qopheessuu qabda nambara namni tokko isin bilbilee maallaqa isin warras keessa jiran jechuudha kanarratti gurree yookiin gammee jechuudha. Gurree TikTok irratti seenaati baayoo isaa irratti lakkoofsi waan jiru itti haasaati lokeeshinii ergaa fi dhufee isinirraa fuudha. Gammeellee akkasuma sosooseenee baay'ee gaariidha. Gammeen sosooseenee hin beekam እና ግባ ሆዴ ሀገር ያላችሁ እዛው ዱባይ ምናምን ያላችሁ ታጅማልም እያንዳንዱ ቦታ ያላችሁ እሱ ጉሬን ፕሮፋይል ላይ ሄዳችሁ ስልክ ቁጥሩ አለ ደውሉለትና በካሽ መስጠት የምትፈልጉ ቃል ግቡለትና ወይም ደግሞ ደውሉለት። አሁን አዲስ ለመጣችሁ ሰዎች እንግዲህ እህታችን ገኒ ምንድነው የገጠማት ለምትሉት እንግዲህ የታፋዋ ላይ የወጣ በውስጥ ስጋ ይበቀለ ጋይስ ሙጫው ሰራም ተቆ ኢትዮጵያ ረብሪ ቆሸንጋሽ ተቲኒ ሙጫው ዋቀሽ ቢሱኒ ቆሸንጋሽ ተቲኒ ኦብሲ Galatoomi guys nama mooraalii itti godhaa shi namni gisee waa kannu mooraalii godhaa galatoomi jaan obsiyaa kannu ኢትዮጵያ እንግዲህ ያውላችሁ አካውንት እየጻፍኩላችሁ ነው ከስር እኔ የኢትዮጵያ አካውንቱን እየጻፍኩላችሁ ነው። ሶ ምንድነው ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ሰርጀሪ ማድረግ አለባት መውጣት አለበት መራመድ አትችልም። ከዛ ባሻገር ቀራማ ውስጥ ነው ያለችው። ኖርማሊ ምን ያህል ብር እንደሚመጣ እንግዲህ ታውቁታላችሁ። ሰው ቀራማ ውስጥ ሆኖ የሚታከም ከሆነ እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስፈልገውና ይሄን ያህልም አላሏትም። እስካሁን ህክምናውን ብቻ ነው እያረገች ያለችው። ያንንም የምናሳድስበትን ነገር ወደ ስራ የምትመለስበትን ነገር አንድ ላይ አመቻችተን ጤናዋን የምትመልስበትን ነገር ነው የምንፈጥረውና በውስጥ በኩል ጎኗ ላይ ኦሬዲ የበቀለ ስጋ አለና መራመድ ያቃታት እንግዲህ በፎቶ ያሳዩናል። ከቻላችሁ ፎቶውን እናንተ አሳዩኝ። እኔ ስናገር ተደርጎ መውጣት ያለበት ስጋ አለ። ምናልባት ባለሙያ ስላልሆነን እንግዲህ ገብተን መናገር አንችልም። ፋሲካ ስክሪኑ ላይ ያንን ፎቶ ብታሳዩን ደስ ይለናል። ጊፍት ያላችሁ በጊፍት ስጡን። እንግዲህ በጣም ክሪቲካል ስለሆነ ወዲያው እየመጡ ነው ቼክ እያደረጓት ያሉት። መንቀሳቀስ አትችልም። ስለዚህ በምትችሉታቸው በጊፍትም ደግሞ መስጠት የምትፈልጉ ሰዎች ስጡን ማለት ነው። እናመሰግናለን።
ማከ dhugaadha dhageessanii jirtan wanni inni jee walooti akkaawuntii tasfishileen azjalatti maxxansu jira iskiriinshin godhadha akkaawuntii biraa akka hin fudhannee akka dogongoraan namoota bira irratti akka hin galchine namoota bis tokko tokko akkaawuntii mataa isaanii azjala barreessa waan jiraataniif akkaawuntii sirriitti kan tasfishlaalaa nuti isaa sirratti illee isiniif maxxansinaa jechuu waan dandeessan godha waan dandeessan tolee. Meron ako dibuti ako. Ori sini hijrani adu batan. Galat. Mani lakop sa akatubay kitipan. Ayye galatom ilfa rabsi akan nobali. Thank you. Gure WhatsApp da kudubis. Gure WhatsApp inki laal namoni dun gure chujra wan jiranif. Namni brami warul sentani ነገ ምን እንደሚገጥማችሁ አታውቁም። አሁን መረዳዳት እርስ በርስ መተጋገዛችሁ ውጤታማ ነው የሚያደርገው እና ቴንክ ዩ እህታችን 300 ድራም እህታችሁን አድኗት። እሺ ድራም አንድ ድራም እያለች ነው አልማዝ ኃይሌ ድራማ ኮመቶኮ በረሲቴ ጅርቲ ገለቶም ይልፋ ናሞኒ ዋን ጉዳ ካኑ ጅርተን ኦልሲና ቶሌ nutilleen follow isiniif goone akka risiitalle ergitaniif namoonni waan guddaa harka qabattan ol nuuf seenaa hirmaadha mee family mee hirmaadha koomenti jalatti hirmaadha hundi keessa kanani riyaala dibbasati jettee jirti kanani galatomi kanani እሺ ሜርሲ ቤቢ 200 ምንድነው ድራም ነው ለሚ ኩማ ጀቴ ለሚ ኩምኒ ከማሪኒ ኩምኒ ኒራክ ብየ ከሚቲ ወሪ ሲንተን ዱበዳ ወሪ የገባችሁ ሰዎች አውሩ Keenya bira maa dhaabbattaa waaduma sesseenaati kan nu bu'aati carraanaa kennaan dubbadhaa yeroo tokko. Akkaawuntii biyyaa gadhiisa. Akkaawuntii agarsiisi waan nu gargaartu waadaa seenii akkaawuntii gadi buutee san warattaa jechuudha. Akkaawuntii gadhiisa. Daraara. Waratan jire bar. Naman baasina amma ne jiru to kan jira waan ta'eef. Dirama dibbalam. Ulfaadhu galatoomii gadi bu'e akkaawuntii isa waradhu namni tokko akkaawuntii agarsiisa. Muna maallu gargaarti? Muna. Maqaan ishee mudaan uumamiti nan dogoggore. Akkaawuntiin jala barreessu isin mul'ataan jiru andaan akkaawuntii agarsiisaa gaa'is akkaawuntii. agarsiisa barreessa jirra baru nuti jala barreessa jirra. Warri jala jirtan akkaawuntiin tasfish barreessaa jiru isinitti mul'atu. Akkaawuntiin komentii irratti mul'atu. Akkaawuntiin komentii irratti mul'atu. Namni keessa dhokatee jira sayyuu jechuudha. Namni keessa. በቂ አንድ አካውንቱን አሳያቸው በቂ አካውንቱ ሌሎቻችሁ እስቲ ኮፒ ሊንክ አድርጉ ፕሊዝ በደንብ ታርታ ኮፒ ሊንክ ተወረዳ ወርቃ የሮ አካውንት ገለከፈሙ ተወረዳ ኦኬ አሁን ዱቢት ቡምና አሲን አካውንት ሰወረዳ ሲኑ ዱቢት ቡምና ሴና ዱቢት ያዘውና አሳያቸው ጋር ማነ ቀበሌ ሳረከነ ኦኬ ሴና እንጅርቱ በቃ ሲቡምና ኒሞ ይሄው ይታያል አይደለም ይሙለታ ሚቲ ጆልኪ ሱራ ካፈዳ ጆል ስክሪንሾት ካፈዳ ፎቶ አንሱት ስክሪንሾት
namni biraa Okay, ani dorara ibba tokko sanii fi ergaa duwwaa irratti. Hayyati illee ulfaadhu galatu fayyaa argatu. Homaa rakkoo qabu. Bootaan guutuudha maayinnaan jedhe joodha. Okay, nama keessa nama በቂ አካውንቲ ዱባይ ትሙልስ አካውንቲ እንደዛው ሆነ እንደዛው በትንሹ አሳያለሁ። እንደዛ ሳይሆን ስልክህን አዙርበት። Inni dabadan weerran tursiisinaa moodha beektaa balleessaa namni biraas akkaawunticha biraa qabaachuun keessan gaarii. yaa Oromoo micoon tun nama hedduu miidhame wallaahi laazim isiin immalu ture dheengoota hedduu miidhame Martaa dubbadhu. sagaleen itti dhufu jira keenya. Amma sirraa hiramtire Martaa. Sakandii kudhan qofan tursiisaa ilaalato screenshot godhadhaa shi sakandii kudhan keessatti screenshot gochuun hin ulfaatu waan ta'eef hundumti keessan screenshot godha. Sawwaradhaa hundi keessan nu dafaati. Inni 19-26-27 jedhu akkaawuntiidha. Inni aayibaan nambarii wajjin jiru mooyyuun inni dheeraan kun aayibaan nambarii jedhama warri Dubaay jirtan ni beektu. Kanaaf akkaawuntiin isaa baay'ee gabaabaadha. Yoo barbaadan immoo guutuu isaadha kan siin fayyadu garuu caalatti. Siya daba gaa kaas siya daba. Martaba ka jettu kun dubbadhu. Ganni waaqayyo si amaaruun jedhani gammeen dhufuuti chaarjaan jiraate lookeeshinii nan ergaa fi 300 kennash. Galatoomii obboleettii rabbi siyaa kan noolii. Akkana qarqaaruu qabna guys wal bira dhaabbachuu qabna dirqama wallahi nama hedduu nu bira dhaabbachuu ture. Nama ammas jechuun dheengaddalee wanta isirra godhamu ture akka nama hedduu miidhamte micoon tuni. Kanaafuu dirqama isii bira dhaabbachuun dirqama keessaafuu dubartoonni hedduu. Beebii bagana gaanduuf. Taaptaap godhaan malee. Oh, seeriin jiraa. Deemtee jirta dubbadhu. Toma hundi keessanii immoo kennaa jira. Galee dafee bira gaan jiru tasfaayee bira fakkaata. Beezii dubbadhu. Okay. Ganni waaqayyo siyaaf fayyissu. So, anis naan galchaa fi akkaawuntii fudhadheen jira. Akkaawuntii isa godhattee Okay. Gamme isin nama jajjabeessuuf ammuma ta'e amma nan galcha utuu jettanii gaariidha namaaf gaariidha waan ta'e wal kakaasa waan ta'e. Noo jechuun barbaadu hamma hin danda'u naan galchaaf rakkoo qabu. Ayyee galatuun ulfaadhu fayyaa argadhu. Akkaawuntii isa godhadhaa yeroo inni agarsiifame akkaawuntii isa godhadhaa. Namni galchuutti hin jira garuu neetwoorkiidhaan sana namni gad ba'u taa'an. Warra dhufan kana haasofsiisi maakii haasofsiisi. Warri tasfiif gaano tasfiif wattata malasisti wattatu faa wattata. ኔትወርክ እያስቸገረ ነው ተስፍሽ ወይ ትንሽ ቦታውን ቀይር ወይ ቦታ ቀይር ወረገራ ለማንካ ዱበቺስ ማኪ ሰማላውሪ ደነቂ አሁን የገባችሁ ግቢ 500 ድራም እያልሽ ነው። ግቢና የአንድ ሰው ቁጥር ወስዶ ተመለሽ። እሺ nagaa keessanii obboleettii teenyaa gannee waaqayyo gooftaan si haa maaru fayyitee nama
galataaf dhaabbattu waaqayyo gooftaan si haa godhu obboleettii teenya namni winiin jedhanii waaqayyo si amaaru anis haga humna kootii ishee gargaaruu nan barbaada birrii Itoophiyaatiin birrii 10,000 amma galchee fi dhufee isinitti hima jechuudha. Thank you. Amin hundumti keessanuyyuu immoo gargaaradha ganniin namaa nu yoo booyyee yoo birrii dhabdetti yoo waan nu gootu dhabdetti imimmaan ishee harcaasaa nu gargaartudha harmeen keenya gaafa nu asitti rakkannee boonyuu imimmaan nama harmee keenyarraa haqeedha ishiin jechuudha oolmaa guddaa nu biraa qabdi waan ta'eef garaa walitti hin jabaatina ilmi namaa yeroo gabaabdutti jireenya biyya lafaa ergisaadha waan ta'eef hol biraa kan dhabamnuuf holiin jibbinaa wal jaallachuu nu wayyaa buleettitoo waaqayyo akka badii balleessaa gidiraa cubbuu laphee keenya osoo nuti hin lakkaa'ini siisii amaaruu hundumti keessan immoo kadhannaa taasisaa fi buleettii keenya kana eebbifama maatii waaqayyo. Buleettii keenya ulfaatu fayyaa argadhu. Gannatitti hubi. Maatii waaqayyo nageenya raakkeessoo sinifaa waa'eetu hunduma keessaniifu kan murtaafatu. Kanaaf egaa kana geessanii akkasumas obboleettii keenya gannee waaqayyo si amaaru haati keenya qulqulleetti durbee maariyaam kadhannaa isheetti jirraa addaan bahine ergamoonni qulqulloonni si faana ta'anii waaqayyo si amaaru sin jedha kennaa ta'eya si'aanillee akka fedhaaf eeyyama waaqayyootitti obboleettii koo cinaa nan ejjedha Dubaayin abooda keessan jira jechuudha namni dhufee narraa fuudhoo jiraate. Abu David'a bakkee jiru nam gammiyo kan gurre follow godhiti amu barreessif nambara isaanii qaba shi gurre dubbiseen jira naa deebisuu dide sana dura illee gammiyo naa deebisu lakkoofsi saammoo piroofaayilii loogoo saaras jira jedhanii jira baafate kadhannaa keessanii yaadadhaa du'aayii godhaaf isiniin jenna waaqayyo ishee maarii nu haa gammachiisu hunduma keenya warri walitti qabamellee immoo waaqayyo gammachuudhaan iddoo keenyaatti nuuf haa deebi'u innaa eebbifamaa isheen agalchuu keessaniif illee galatooma. Galatooma ulfaadhu atillee masiitti fufi. Egeesti maa baata koosseeni gaa guyyaa irraa kana bira dhaabbachuun dirqamaa bar koosseeni waliin Masiitti fufi. Jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessanii yoo akkam ooltanii. Agaansiif illee ta'u. Buleettii teenya ganniyee waaqayyo gooftaan. Shaayii waliin gargaarsisna. Yaa boochistuun bu'aan argattu jedhanii hundumaa koo haa jajjabaanne buleettii teenya biraa dhaabannu waaqayyo gooftaa si amaaru buleettii koo. Ispoortii jedhu. Isheen obbolatooma ganniyee waaqayyo gooftaa si amaaru. Himuutti fufi. Ayyaa akkam jirtan hundi keessanuu nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ganni koo waaqayyo gooftaan si biraa dhaabbatu. Gargaarsa namaa miti gargaarsa. Qoxaruun maalaaqu. ሁሉም ላይ ውሰድ። ፋሲካ ከሰው ጋር ያጣሉሻል። ቆጠሩን ማላቀው ለምን ደም ሞዴሬት ለጥርግ ጋርገው ኦኬ እሺ አንድ ወንድ አንድ ሴት ተኩማንና ማኪል ላርጋቸው እኩል እንዲሆን ማለት ነው። ወይስ የቱ ጋር ነበር ወንድ ልጅ ተሰጥቶ ባይቀፋቸው ተፈቶ Yon to ko faska kan jaram tu drama di bashan gashi tetti mishi drama di bashan hedduu jam family ኤኙቱ ነቡሳቱ ፋሲካ ባይዚ አንቺ ማየት ትችያለሽ። እሺ ሴቲንግ ውስጥ ገብተሽ ማን ዲስኮኔክት ሲያደርገኝ እንደነበርና ማን ኢንቪቴሽንን ካንሰል ሲያደርግ እንደነበር ማየት ትችያለሽ። አሁን ሴቲንግ ውስጥ ገብተሽ አንድ አፍታይና ንገሪን እስቲ እባክሽ። ቅድምም እኔ ኮኔክሽን ይመስላል guys there are guys okay what are you anarchism pray አሁን ታውት እናንተ ነው ወደ ገደለው ንግባ ጋይስ ሰዓት የለንም ሲመጡ ያስወጡናል ማከም ይጥፉ እሺ እኔ ፐርሰናሊ ኢትዮጵያ ብር አስገባለሁ። እኔ ደግሞ እስካሁን ከነን
galuu dadhabeef Baaleen jira. Na connection naaf hojjechaa jiru edda silaa yaalaa jiranna. Ani birrii 10,000 birrii Itoophiyaa birrii 10,000 nan gashaa. Risiticha gammeetti nan erga gashiin. Na hundumti keenya ani haasa'u yeroo tokko daqiiqaa 2 haasa'u. Karachi ni konti pada kau turu. Hundumti keenya waan dandeenyuun obboleettii keenya ganni biraa dhaabbannu hundumti keenya waan dandeenyuun hin xiqqaatee hin baay'atee otoo hin jedhin waanuma dandeenyuun obboleettii keenya biyya Thank you so much. Namaste. Kana hundumti keenya baay'ateen xiqqaatee otoo hin jedhin waan dandeenyuun xinnaas guddaas haa ta'u obboleettii keenya biraa dhaabbannu jedha galatooma. Ani maallaqa nama waadaa galee boruu gasheen risitii gameetti nan erga. Ashini konjo taruto ulfaadhu taruko. Aunka sarkasa. Ashi Itoophiyaa 10,000 galchaafi. Ish. Niitii qabaame warri mooyyoon wanta biraa bantanii toti hin taane rabbiif jedhaa. Nasi. Maariyaa tuuti. Mastaa kanaatu buuse ishee mooditara keessa laalimee naatu buuse. Guys, namni biraa. Galatoom seena. Yani rabbi si amaru gammeen dhufee narraa fuudhuu danda'e iraasan alkeemaan jira diraama 300 nan gasha. Bigisti dirribee kan jedhamtu diraama 200 galsteef. Okay, sibira 200 jira. Tigisti tsaaf baqqee barreessi. Bigisti dirribee. Waasaaf leessa sabri akka. Baqqee barreessi. Gammees ta'u gurrees ta'u nama dhufee narraa fuudhuu jiraatu danda'e iraasa alkeemaan jira diraama 300. Gurri raafuuta yookaan gammee maal fakkaata? Lookeshinii isiniifan ergaa sillachuun hanqaba lakkoofsa keessanii. Rakkoon qabu bakkaaniif gammeen wal gargaarra siin yookiin ana yookiin gammee dubbisaa rakkoon qabnu wal gargaarra akka walitti dhiyaatu yookiin ana. Shaqaadoo koshi galatooma rabbi si amaaru ganni. Ishi hawwi koo galatoomi ishi. Ishi lugu. Amiin galatooma. Guys, namni biraa hirmaadhaan.